Qophii keenyarraan waa'ee qubsuma seeraan alaa naannoo Finfinnee irratti yaada Jawaar Mohaammed waliinis turtii taasifneerra. Nu dhiyaadhaa oduuteen jalqabaanii Gambeellatti waxabajii dabree humnoonni nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeellaa deeggartan jechuun namoota nagaa ajjeesuu isaanii mirkaneeffadhee jedhu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Ajjeechaan namoota nagaa kun erga hidhattoonni magaala gadhiisanii bahanii fi magaalaan to'annoo humnoota nageenyaa mootummaa jalaatti deebi'een booda waan ta'eef kan itti gaafatamu humnoota nageenyaa naannichaa jechuun itti gaafatamaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa damee Gambeellaa obbo Abel Adanee nutti hima. የተለያዩ ግድያዎች የንብረት ወረፋዎች ውድመቶች የአካል ጉዳቶች ሳሚቻ ፊ ሚዳወን ቃማ ገራገራ ነሞተ ነጋ መጋልቲ ኬስ ጅራተን irratti raawwatamuu isaa odeeffannoon erga nu qaqqabeen booda qorannoo gaggeessineen namoonni nagaa ajjeefamuu qabeenyi saamamuu fi miidhaan qaamaa qaqqabuu mirkaneeffanneerra akka qorannoo keenyaatti qaamoleen kana raawwatan ammoo warra waraana sana irratti hirmaatan Abaawoshanee adda bilisa baasaa Gaambeellaa humnoota addaa poolisii idilee fi milishoota Gaambeellaa akkasumas dargaggoota kana tumsan ta'uu komishinichi qorannoo taasiseen mirkaneesseera. Hidhattootni Abaawoshanee fi adda bilisa baasaa Gaambeellaa magaala gadhiisanii erga bahanii booda humnoonni nageenyaa naannichaa tarkaanfiin fudhatan tureera. Tarkaanfii fudhatan kanaaf akka sababaatti ka dhiyaate ammoo isin hidhattoota Abaawoshaneedha. Meeshaan akka mana keessan keessa jiru odeeffannoon nu qaqqabeera meeshaa dhoksitan baasaa jechuun yoo xiqqaate namoonni nagaa 50 ta'an gara karra mooraa keessa jiraataniitti gadi baasuun yookaan ammoo erga to'annoo poolisii jala oolfamaniin booda karra komishinii poolisii irratti akkasumas daandiiwwan magaalittii irratti dhuunfaaf jumlaadhaan murtee seeraa malee ajjeefamuu isaanii komishinichi qorannoon adda baafateera. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni Abaawoshanee fi adda bilisa baasaa Gaambeellaas yeroo magaalicha keessa turanitti namoota osoo daandii irra deemanii argan nutti dhukaastaniitu jechuun yoo xiqqaate namoota 7 ajjeesuu isaanii mirkaneeffanneerra. Ajjeechaawwan kanneen alattis namoota nagaa irratti miidhaan qaamaa salphaaf cimaan saamichi qabeenyaa raawwatameera. Namoonni nagaa murtii seera malee ajjeefaman harki caalu humnoota mootummaatiin akka ta'e gabaasni komishinichaa mirkaneessa jira. Odeeffannoo kana qaamolee mootummaaf dhiyeessitaniitu deebii akkamii ammoo isaniif kennan gaafii jedhu akkanaan deebisu obbo Abbel. Gabaasa qorannoo kana qaamoleen mootummaa naannichaa fi federaalaa dhimmichi ilaallatuun hundaaf har'arraa kaasee raabsamuuf jira. Kanaaf qaamoleen isaan ilaallatu gabaasni kun erga isaan qaqqabee booda hojii itti gaafatamummaa mirkaneessuu hojjetu jennee amanna. Reefi namoota ajjeefame kunin humnoota nageenyaa fi poolisoota naannichaatiin konkolaataa fe'umsaatiin walitti qabamuun bakkiin beekamne geeffamee jumlaan awwaalamu komishinichi maatii miidhamtoota jiraattotaa fi namoota ijaan argan waabeeffachuun gabaas. Kan malee maatiin namoota ajjeefamanii reefi akka kennamuuf gaafatanii dhorkamuu komishinichi kaase. Ayyaana Irreechaa guyyaa galata ta'uun alaatti waltajjii aadaa fiduudha akkasumas tokkummaa cimsachuu kan malee hirmaattonni biyya fi alaa kan irratti argaman waan ta'eef hawaasa turizimii fi madda dinagdee guddaa ta'uuf magaalaan Bishooftuu jiddugala aadaa fi turizimiiti. Qabeen uumamaa hawaasa turizimii qabdi cinaatti Irreechi Arsadii achi kabajama. Kanaaf magaalattiin waggaa waggaan cidha guddaa qopheessuun beekamti. Obbo Gabree Dhaabee hojii gaggeessaman qopheessaa magaalaa Bishooftuu. Cidhi kan irraatti keessummaa agama keegan BBC dubbata. Cidhi guddoon waggaatti yeroo tokko Bishooftuun qabdu ayyaana Irreechaati. Asaniif immoo akka magaalaatti qophiiwwan garaagaraatu jira. Keessummoonni dhufanii keessummaa baay'eedha, keessummaa guddoodha. Biyya keessas biyya alaatirraas sagantaa kanarratti hawaasni bal'inaan hirmaata. Miliyoona 7 miliyoona 10 gidduutti uummanni tilmaamamu dhufee sagantaa ayyaana Irreechaa hora Arsadii kanarratti hirmaata. Magaalaa Bishooftuutti kan jedhu tilmaama of harkaa qabna. Lakkoofsi uummata gangahuu gar magaalaa isaanii deemuu kana simachuu fi qophii bal'aa taasisan kan himan obbo Gabreen bu'aa dinagdee ayyaana Irreechaa kana akkanaan ibsa. Bu'aan dinagdeedha. Ayyaanni kun qabu guddaadha jennee duruma magaalaa kanaa fi kana keessatti bu'aan akka magaalaatti dinagdee magaalaatii buusu hin jira. As keessatti immoo namni dhuunfaadhaan maal argata yookaan dhaabbanni dhuunfaadhaa dhaabbanni kamtuu daldala keessa jiru maal buufataa kan jedhu hoolaalee dhaabbileen hundumtuu kan gaafa sani asitti tajaajila kennan tajaajila idileedhaa duraan kennan caalaa tajaajila ho'aa ta'e kennu jechuudha. Maamilli waan baay'atuuf. Kanaafuu magaalaa keenya keessatti hoteelonni argaman kun riizoortiin argamu kuni warri birootis gaafa san maamila bal'aa argatu fayyadamu
fayyadamoo guddoodha jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf uffata aadaa haa ta'u bal'inaan daldalama gaafa sanii namuu bitateetuma namuu uffata aadaa ofirraa qaba namuu waan aadaa fi eenyummaa keenya argisiisu ofirraa qaba daldalli kun bal'inaan deema. Kanaafuu warri eenyummaa fi duudhaa keenya waan argisiisuu danda'an qabatanii dhufan gaafa biraa caalaa waan hoggaatti galii argatan caalaa guyyaa sana ayyaana kanarraa argachuu danda'u. Akkuma hojii gaggeessaa qopheessa magaala Bishooftuu kun jedhuutti hoteelonni manneen daldalaa fi tajaajilli garaagaraa yeroo irreechaa kana gabaa guddaa eegatu. Alex Badhaasaa maneejara waliigalaa Pyramid Hoteelii fi Riizootii faayidaa irreechi gam dinagdeen qabu akkasiin dhuga ba'a. Faayidaan dinagdee ol ka'aadha. Akkuma beekamu namoonni dhufan hunduu nyaatu hin dhugu hin bashannanu. Kanarratti ammoo isa dura ture irraa yoo madaallu garaagarummaa guddaa qaba. Akka galiittis yoo laallu galii guyyaa san argamu isa guyyoota biraa jiran irratti yookiin waggaa tokko keessatti galii jiran irratti adda. Daldala magaala Bishooftuu kataan obbo Lamaayoo Balchaa torbaan irreechaa namoonni dhuunfaa dhaabbilee fi magaalalleen yeroo galii argatanii jedha. Galii irreechaa dhimma sagantaa ayyaana keenyaa kanaan wal qabatee argamu galiin magaallis argatu namoonni dhuunfatis argatu hannullee argannu waan guddaadha jechuudha. Galii guddaatu sassaabama torbii irreechaa kana keessa waan ta'eef galiin gaariitu argamaa jechuudha. Dhaggeeffattootni namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii godina Shaawaa Lixaa aanaa Dabargaatti balaa tiraafikii kalee uumameen lubbuun namoota 19 yoo dabru namoota 28 irraa miidhaan qaama cimaan ga'u poolisii naannichaa hima. Balaa kanaan dubartii ulfoo haadha deettee fi daa'imisii dabalatee miseensota maatii tokko keessa namoonni 5 warra lubbuu dhaban kan keessatti argamu. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin bulchiinsota 4 kan Yuukireen irra citanii Raashiyaa makaman mirkaneessuuf eegama. Guyyoota dabran bulchiinsota kan keessatti riifareendamiin uummataa qaama Yuukireen ta'anitti fuufan yookiin ammoo qaama Raashiyaa ta'u irratti murteessuu gaggeeffamaa ture. Yuukireenii fi warri lixaa riifareendamiin uummataa sodaachisuu fi humnaan gaggeeffamaa jechuun balaaleffatan. Boon ammaa gan sadiif deemaa jiruun uummanni horsiisee bulaa horii isaanii dhabanii beelaaf dheebuun namoonni hedduun miidhamaa jiran. Beelaa fi dheebuu baqachuun namoonni dhibbaan lakkaa'aman godina Booranaa Aanamiyoo irraa gam keenyaa baqachuu aangaa'onni himu. Namoonni kunneen Kaawuntii Marsabeetii naannoo Uraanitti qubatanillee rakkoo hedduu keessa jiraachuu himatan. Anjaarsa olaakati beela dheebuu qaba tanaaf baqadheetti harma kan dhufe namni harma kan dhufu man 350 mani 350 irrumaan daramuu jira ebeluu dhibin qabu ani nama beela dheebuun basitee namuu cufayyuu naasuu reegadhaa kaan kara namaa nama kiyongoosii reegadhaa kaan kara waaqatii eegee harma kan quban nam torbaan tokko jirra horiin hin jiru horii lakkisi bineensi raasalleen miishoo bineensi raasalleen gowwanni gororrii sololii haalleen tokkolleen hin jirtu. Namaanuuf sodaannee baqannee harma kan dhumne namni akka ciqamaa jirullee ni jira garaacha mumtan akka eegii onaan agafanaan dhufe waa faan buusanitti hin jedhani haamumtan wanni sun yaayyoo baate amma waan tokkollee hin qabne haamumtan garaacha akka lubbuu jirullee ufuma ciisa namni horii wa gargaarata horiin hin jiru. Ayya gargaarsa dhibii waan gargaaratuun dhibiin qabu namni gurraachinuuf iyyuu mataan namaatu akka badii jira. Maqaan kiyya Giyoorgii Alaheeti. Humna gudurooyinsa dhumne Itoophiyaa dhumne loon cufnu dhadhaatanii oolaamanni cufnu irra obbaatee harreelee irratti obbaatee waan dhaaffannu illee hin qabnu ijoolleen dheebuun lafa nu baddee sagaleellee hin qabnu adoo qabaannillee adoo bitatanii barbaadanillee waan dhaabannu hin qabnu dheebuun nu obbaaftennaan amma hunu garan taakkinee garan baqannee jirra. Qulaammoo baqannee qulaammoo maa karmte teen waa waaqee afaan nu buuse fuyyu. Hadaan teen guddoo liqimsaalleetti nuu daran isitaan gara gaggaba baane beeliin baane gaggaba yaayyuu baane liqimsaallee nuu daran waa waaqii nuu kennu. Ayyee ani alafee boruu jedhan an baqadhee dhufee kardhabe saa dhabe waan cufu dhabe nama malee nama gurraacha baqadhee keenya taakke taabuun dheebuu isa beelaa tanaan naan dhufe ammoo aduun nu balleessite akkinna jirra da'u tokkollee hin qabnu adoo bokkeellee roobe bokkarra namni aduullee irraa fuutti hin jiru kiyya jaba jirra. Bulchaan Laatakka Abroob Duubaa uummata kan simachuu dubbata. Haa ta'u malee deeggarsi atattamaa dhaqqabu baannaan uummanni naannoo isaatii fi kaan buqqa'ee dhufeelleen rakkoo hamtuu keessa galuu danda'a jedha. Arraa namoonni 50 uummata kanaatti dabalamuu fi haali isaan keessa jiran akkanaan ibsa. Buni jajjabaate fuula cufanuma cufa jajjabaate aduu fiteenne kenna boonnu kadhibiin daangaa irraa gama Itoophiyaati godloonitti cuftiin booranii cufnu baafate. Booraan kan baafate waan dandeenyuun qarqaarre. Waan qara wanni nu harka qabne bisaan xiqqoo haroo tokko harka qabna bisaan sullee fooqqannam warrum kan waliin fooqqamne amma raayyaan tunuyyuu amma tiitunuyyuu amma borii iftaanii achi amma bisaan dhunnullee meeshoo hin qabne. Warri kunneen yoo atlaaltu madhamaatiin cuftana
jaarsi laafaan cuuf kana madhamaatiin didiqqoon tunin lafti nu dhibi qabdi namu waan itti kennin qabu ammoo ka gaaddisuu fiiti baay'ee agasillee hin ga'u bakka aduun guyyaa kana callaayyuu hankee deeme laalu akka isiin itti baata akka dhibi ka daa'imni sun danda'e irra namni ka jaarsi laafaan minciisu danda'e minatti fila ciisin qabu namgariitti ka harma kan gadu dhufe ka waan akka misoosii qabu jira warri kun saanii guyyaa kanlee harma kan gadu dhufe kulleen yaa warche kaptochee lalaalee argee na ripootii warranatti hin deebine jaarsi tokko kalee harma dhufe laale mata waliin qabatu ilkeen laaluu dadhabee ka'ee bira deeme iliin qabeedhaan wanni suniin suukii waan akka finnoon nuun baay'ee namni dhibiillee irratti yaayyuu argine warri guyyaa kana health department illee kan dhufe laalellee yaayyuu arge qarqaarsi gar qorsaallee warra jiraachuu malee warri kun harma danda'e namni deemee dhaqee harree dhaaffatullee qabu warreen qara gaafarra jiruyyuu cuftii haalatee robbaate bisaanuu harma deemee duddan achi warabbachuu hin danda'u hojjatti sappilaanii harma qarqaaranii malee hawolaa horiin cuftii namni cufirra obba'e kunuyyuu kan kee jiru waan inni kee jiru natti arga ufiyyuu garaachan jiru. Finfinneetti hayyoon beeloftee jedhan tokko masoobii buddeena isaanii gurgurachuu fi karaatti ba'an aadde Habtaam Sanjaa'oo jedhamti. Dhalattee ka guddattee godin Shaawaa Kaabaa aanaa dharraa magaala Gundoo Masqalaatti. Amma manguddoo ganjaa 3 hojii qonnaatiin nam jireen fooyyee qab jiraachaa turan himan. Ergasii naannoo suniitti sochiin hidhattoota jireen rakkisaa itti godhee fi saamichaa fi darara dadhabnaanii waxabajjii lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 qa'ee isaanii dhiisanii maatii isaanii waliin Finfinneetti godaanan himan. Abbaan warraa koo waan dhukkubuuf naaf hin taane nan dadhabe anis abbaan warraa koos karaatti baanee kadhanna ijoolleen kaan mana namaatii uffata miicu abbaan warraa koo ijisaas baay'ee hin argu karaatti yoo ba'e xiqquma turee achitti hirribnisa fudhata yeroo dharraa turre hojii qonnaatiin waan jiraannuuf masoobii keenya keessaa buddeenni dhabamee hin beeku amma erga Finfinnee dhufnee garuu buddeenni nyaata si'a tokkorraa hafee masoobii keessa buluu dhiisii kan si'a tokko nyaatamuyyuu argama masoobii kana suphee manan kaa'e buddeenni keessa kaa'amu garuu hin jiru hojiin kadhaa kunis baay'ee waan qorreef beelli nutti cimaa dhufe as ilaalee achi ilaalee homaa dhabnaan masoobiin biddeenaa kun maaf akkanumaan mana taa'aa jedheen yaade guyyaa masqalaatti akkuma baratame namoota kadhachuuf yeroon daandii irratti ba'u masoobii biddeenaa koo qabadheen ba'e silaa rakkannee jirra masoobiin kun homaa nuun fayyadu jedheetan gurguruuf murteesse manatti bakka qabachuu malee tajaajila nuuf kennaa hin jiru yoo 200 naa baasee fooyyee mitii jedheen fudhadhee ba'e bakkan kadhadhu sanattis of cinaan kaa'e. Dubartiin tun wayita masoobii afaan Amaaraatiin kan gurguram jedhu irratti barreeffamee of birkaanii daandirtaa mul'atti. Barreeffam kana eenyu takka isaaniif barreessee fi maaliif akka barreessan akkanaan ibsiti. Barattuu tokko waameen masoobiin buddeenaa kun kan gurguramu akka ta'e akka waraqaa irratti barreessitee itti naa maxxansituun gaafadhe. Barreeffama sana erga irratti naa maxxansitee namootni bituuf na gaafatan dhiirris dubartiinis kan na gaafatan turan garuu hundumtuu na gaafataniima bira darbu malee kan narraa bituun argamne ture. Namni haadha beelofnaanii masoobii buddeen isaanii gurguruu fi karaatti ba'an kan argee suura kaasuun miidiyaa hawaasarraa qoodee obbo Zakariyaas Wadaajee jedhamu. Gochi haadha kana waan garaayis nyaateef isaan hayyamsiisee akka maxxansee BBC'tti hime. Dhageeffattootteen sagantaan har'a aganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna oduu dabalata website keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa akkasumas Facebook keen BBC News Afaan Oromoo laala mammaansi galgala kanaa farduun gullufuun kartokkoon namin ga'u hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyees aan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.